ati jireenya kee keessatti milkooftee guddattee yookaan jijjiiramtee waan barbaadduun argatiin jirta taanaan yookaan immoo ammas bakka ga'uu barbaaddu sana hin gahin jirta taanaan tarii garaa kee irraa dharraateen jirtu yookaan gatii wantichaaf barbaachisu kaffaluuf waliin galiin jirta jechuudha. Jireenya kee keessatti dandeettii kee gabbifachuu akkasumas kaayyoo kee dhugoomsuuf dharraati qabdu maal fakkaata laata? Milkaana ni beeloftaa? Walitti fufiinsaan guddachuuf barachuufis ta'e milkaana gonfachuudhaaf dharraa qabaachuutu sirra jiraata. Dharraan kunis kutannoo akka qabaattuu fi walitti fufiinsaan fuulduratti akka tarkaanfattuuf si jabeessa. Jireenya keenya keessatti waan tokko ol guddisuudhaaf waan kan biraa hir'isuu qabna. Mee fakkeenyaaf jabina qaama keetii dabaltee fayyaa argachuudhaaf ganama bariidhaan siree kee ishee hooyituu sitti toltu sanarraa kaatee ispoortii hojjechuu danda'u qabna. Kana malee hin jiru. Waan tokko argachuudhaaf waan kan biraa dhabuu qabna yookaan gatii barbaachisu kaffaluu qabna. Kanas akka goonu kan nu godhu immoo dharraa keessa keenyaaf hiniinudha. Waan keessi kee baay'ee dharra'u sirriitti adda baasteen beektu sanaan wantoota baay'ee keessaa tokko filachuu hin dandeessu. Yoo filatte malee immoo wantoota hundumaa al tokkotti milkeessuu hin dandeessu. Kaayyoo jireenya kee dhugoomsuuf wantoota ati dhiisuu qabdu jiru. Wantoonni kunneen wantoota baay'ee si gammachiisan ta'uu malu. Kaayyoo keef garuu jaalala dhugaa qabda taanaan wantoota si gammachiisan kanneen ni dhiista. Tarkaanfii kanas kan fudhattu yoo beela kaayyoo kee milkeessuu qabaatteedhaan. Yoo dhaggeeffattan ta'e seenaa Silvister Stallone yookaan Raamboo seenesseen turen. Bal'inaan chaanaalii jala adeemtanii daawwachuu dandeessu. Namichi kun hiyyeessa du'aa homaa hin qabne ture. Wanta nyaatullee kan isa rakkisu turedha. Akterii fiilmii ta'uuf garuu kaayyoo qaba ture. Yeroo tokko fiilmii ofii isaan barreesse kan jalqabaa tokko keessatti taatoo adda duree yookaan akterii ta'e fiilmichas akka irraa bitaniif dhaabbata fiilmii oomishu tokkotti geesse. Tole fiilmichas irraa bitna $35,000 sii kaffala. Garuu akterii akka taatuuf siin ayyamnutti jedhan. Garuu Raamboon ni dideen. Tole jedhanii taatoo adda duree yookaan akterii ta'uu ni dhiista taanaan $100,000 sii goona jedhan. Ammas ni dide. Ammas deebisanii $200,000 godhaniif. Ammas Raamboon ni dide. Dhumarratti jarris fiilmichi gaarii ta'uusaa waan arganiif $1,000,000 laataniif. Fiilmichi akkasumaan akka inni gurguratee galuuf maallaqa amma kana baay'atu laataniif. Baay'ee nama ajaa'iba. Namichi kun hiyyeessa du'aa waan nyaatullee hin qabnedha. Garuu maallaqa amma kana baay'atu ni dide. Maaliif laata? Maaliif $1,000,000 dide? Silumaayyuu kaayyoonsaa barreessaa ta'utu hin ta'in akterii fiilmii beekamaa ta'u ture. Har'a Raamboon akterii fiilmii akkamii akka inni ta'e baay'een keenya ni beeka. Waan dharra'uu fi nama ta'uu barbaadu sana ta'uudhaaf kaayyoo isaa faayidaa yeroodhaan hin jijjiirre. Ituu Raamboon yeroo sana fiilmicha gurgurate ta'e har'a naafati isa hin beeknu ture. Egaatis jireenya kee keessatti yeroo mara kaayyoo kee irratti akka xiyyeeffattu abdadha. Kaayyoo kee gireef jettee gammachuu fi kabaja irraa dhiisuu qabda. Waan baay'ee gaarii ta'e argachuuf jettee waan gaarii dhiisuu danda'uu qabda. Gatii yookaan aarsaa barbaachisu kaffaluufis of qopheessi. Tarkaanfii keessa yeroo yerootti sirreeffachaa deemi. Kun dhaamsa koo guyyaa irraati. Yeroo ittaanu viidiyoo isin gargaaru kan biraan man qabadhee dhiyaaddutti chaanaalii kana laayikii akkasuma kan dandeessan hiriyoota keessaniif sheerii godhaa. Nagaan tura.